Keenya cubbuu gurguddaatu raawwatama biyyattii keessatti garuu leevilii sanaan akkas godhameessuun gaarii miti. Duudhaa qaba, safuu qaba, ulfina qaba. Keessattuu akka naannoo beekutti jimmatti jechuudha. Hangam wallaalaa haa ta'u jechuudha. Hangam wallaalaa kamii haa ta'u. Even nama hajjiin dhagne haa ta'u. Nama umriin ol fagaatee jedhee fareenni addaatee yookaan xiqqoo dulloomee jedhee hajii sheekii jedhama malee maqaadhaan waamtu safuu beekee Oromiyaa bakka baay'eetti illee akkanatti beekama. Isinii galee? Moggaasa fedhan maqaa fedhan ofii fuudhanii yoo ati fakkeenyaaf jechuudha jiru qotee bulaadhuma keessa taa'anii namoonni gaafii jajjaboo kaabinoota gaafatan jechuudha. Gaafii jajjaboo isaan weerarsu jechuudha sana gadi sirii galee shira daba cubbuu isaan uummata irratti hojjetan kana yeroo baasanii gaafatanii jedhan isinii galee kallattiin eessa geessu shanee makaranyaa jedhamu tokkotti fuudhanii galchu shanee rakkate bar shaneen kun gaafa baratii feellaffi uummanni waa tokko dubbatee mirga isaa gaafate jedhe antee huneegne jetti. Kunoo bara kana keessa illee isuma wayyaan irraa baratan sana yoo uummanni waa tokko dubbatee mirga ofii gaafate jedhe ergama biraa qabdati shanee dhabitamtu shaneeti akkas jedhu uummataan. Maali sadarkaa kana irratti hay akka sana uummata irratti xiqqeessanii akka sana tumaa jedhanii akka sana bokkisiisanii namummaa irraa galchanii jechuudha ilma dhiiraa abbaa samboo dhageessanii mana dhaatti galchu isa qofa miti fira ahlii isaa wajjin walitti qabanii soddaa waliin maali aangoon akkasii maali gabrummaan akkasii uummanni naannoo sanarra jiraatu maali gabantoota kanaa irratti hay kabaja dhiiraan xiqqeessinaa wallaahi wanti galee hagalu malee yakka isaatiin qabamee hidhamuun akkuma jirutti ta'e namoota manguddoota yeroo uummata fuuldota akkas xiqqeessan teessanii ilaaluun safuudha sin akka dhiiraa teessanii jaartitti galtanii wajjin ciisuun qabdanu wallaahi summa wallaahi dhiifa manaa fuudhaati obboleewwan asirratti dhaggeeffachaa jirtan nama guddaa hangam badiyoonni qabatee dhageessanii hidhuudha malee kan isaan qabanu uummata fuuldota akka saree fataa qabattoo ofirraa hidhaa yeroo akkas godhanu hay maali hangas xiqqeenya hangas ga'u uummataaf kabajni jiru uummata jira taa'aa jiru sanaaf ilma dhiiraati bar isaan xamanjaa yookaan rasaa sarkaa qabuudhaaf uummata akkas godhu ta'uu qabu kun isinii galee uummata jami'ii hangas baay'atu keessaa dhiira tokkittiin argee jedhan jaallatanu jibbitan dhiira tokkitti mucaabdee jedhamu sana jechuudha wallaahi summa wallaahi isa qofan argee jedhe jechuudha dhalaan tarabbeessaa duuba teessee hedduun gattataa yeroo jettu gaddeebi'ee gattaa kokka dachee irra kan teesse yeroo akkasitti mirgi ilmi namaa cabatamitti uummataan gartaa jettiin ta'uun qabu dhiisaa jedhan isaa wal dhorkoo qabu malee tee yakkamaan hin qabamu hin hidhamu hin gaafatamu jechaan jiru amma asirratti wanti hubachuu qabdanu akkaataa yakki itti gaafatamu akkaataa yakkamaan ittiin seeratti dhiyaatu wal garaagarummaa guddaa qaba akka sanaanii miti namni seera sodaatee achirra taa'ee kan taa'e yeroo jedhamu taa'ee kan yeroo jedhamu ka'u malee namicha dilbii jechuudha beektee achirra taa'ee aangoon qabaadhaa xarabbeessaa irra taa'ee waan fedhe sirratti murteessu sodaateeti miti yaar single person lubbuu akkuma kee tokkitti qaba hangam furdatu hangam qallatu nama waan ta'eedhaaf jechuudha sii gadee akkuma kenni lubbuu qaba akkuma kenni du'uu danda'a akkuma kenni kufuu danda'a beektee waan tokko lubbuu addaan qabu hin jiru yookaan uumamni addaan qabu hin jiru isinii galee seera kabajeeti seerri immoo seera cabsaati miti rakkoon biyya kanaa inni guddaan seeraan kabachiisa jedhee ofii seera cabsa kaabineen namni seera kabachiisu tokko ofii akkamitti seera cabsa inni gaafina itti hanga yoonaatti deebii dhabuun kanaa bara namni tokko namichi kun yakka hojjete dheega yakka isaatiin dhabsiisuudhaaf akkasitti uummata fuulduratti nama kana osoo yakki isaa qoratame seerri ifa ba'ee jechuudha dhaddachi seeraa badii wal fakkaatuuf adabbii murteetti dabarsuu hin danda'initti akkamitti kaabineen waan tokko irraa barnoota hin qabne yookaan bar qorannoo yakki kun yoo akka qaba poolisumti lafaa kee buufti fedhee qorachuu hin danda'u baay'ee wayii poolisiidhuma keessa qorataa yakkaatu jira to'ataa yakkaatu jira isinii galee damee qaba jechuudha wanti hunduu poolisiidhuma ta'edha huccuu poolisii walitti miilitarii yuunifoormii uffateetiin miti kan waan tokko gochuu ni danda'u isinii galee akka qaba dambii qaba seera qaba akhlaaqa qaba wanti hundi karaa ittiin hojjetu qaba eenyudha qorataa yakkaa murtii abbaa murtii qorataa yakkaa isa kana jiratti gaafatu jechuudha kan murtii illee dabarsu isa hidhiitumii laalame rabbiin isinitti haa mul'isu maala biyyi lafuma duwwaa beeta mankisii taa jira walaa laazim abbichuu miskiin lafuma duwwaa beeta mankisii 4 kiiloo taa jiranni mootummaan biraa kan biraa jira wanti kun ija kaameeraa akka carraa rabbiin seensiseeti malee bukoo cubbuu dabni uummata keenya irratti dalagamu kan kaameeraan hin argin kan kaameeraan rabbii qofti argaa jiru wallaahi summa wallaahi dhaga'u itti dubbachuu irraa dubbachuuf miti dhaga'uuf iyyuu isin rifachiisa jechuudha isinii galee kanaaf ammas taanaan jirtu ajaa'ibatti jirtu kaabineen hooggantoonni aanaaf godina wallaahi summa wallaahi tiktookii kana keessattu an kaabineen akka tiktookii fayyadamu warra argeeyyuu baay'isa wayi wallaahi summa wallaahi isa dhuga maqaa rabbii isin kakadha kaabineen dhugumatti tiktookii fayyadamu arruman argaa jira iyyuu rafaniin bulamu onlaayinii irra waan dubban tokko nu dhagahu tokko jechuudha isinii galee tokkoon poostii kee maal kee tokko argu tiktookii ati maqaan beekne fayyadamaa jechuudha ati maqaan beektu koomantiin barreessanu laayikiin godhanu sheeriin godhanu namoota 100 keessa jiran keessa wati qaade kaabineen 30 keessa jira hin dhaggeeffataa jira sii galee dhaggeeffadhaa bareechaati
Ammas taanaan biluuxattu biluuxattu yeroon isin hin jedhu gabaachuu biyyaas baalloo nyaadhaa dhugaa boccoqaa itti fayyadama yeroo hangoo qabdanitti beekamaadha kun biyya kana keessatti aadaadha waan ta'eedhaaf isinii galee halaal yaani halaal habiibi maaf mushkila garuu cubbuu daangaan qabne wayii uummata irratti raawwatina yoo har'a si naftee jette sanyii kee gosa kee fira keetti irratti cubbuun sun deebi'uu teessi waan ta'eedhaaf jechuudha ilmi namaa immoo ni dhalata ni guddata ni du'a tarmii kanaa ol jiraachuu hin dandeessu hin dhalatta ni guddatta ni duuta sadarkaa sana yoo son ga'uu dandeessa kan haala wanti guddaa argi gochuu dandeessu hin jiru addunyaa kana irratti addunyaa waggaa muraasa jiraatu jettee onnee namootaan cabsin addunyaa irratti illee hin caanin addunyaan illee seera mataa sii qabdi barseera sakaan immoo namamti uumamumti kun iyyuu seera mataa sii qabdi ilmi namaa namummaadhaan haqni haqummaadhaan si galee sammuu kee kana maallaqaaf jettee hin gurgurin wallahi sun wallahi gongoma jechuudha rakkat daabboo gogduu nyaadhu buli bishaan qarroo qaqoo kana dhugii taa'iti hin jiraatu rabbiin si jiraachisa si galee waanuma xiqqoo qabduun jiraachuu hin dandeessa obboleetti maallaqan argadha taayitaan argadha mana gaarii keessa leejerii laayifiin jiraadha jettee kaate cubbuu irratti cubbuu daba irratti dabba magarsaa namoota si birattis haa ta'u hiriyoota kee hojjetanus ta'e si mataa kee yoo ta'e jedhe irraa of eegi jabeessiiti yeroo gabaabduu addunyaan wallaahi ummata keenyaaf rabbi adha qabu baay'ee na gaddisiise namoonni asumaan jechuudha karaa keessaa naa bilbilaa turtan jettan dhugaa rabbi an bilbila akka carraa ta'e saayilantii godhee rafne ture kaleessa jechuudha kaleessa viidiyoo sana argee booda rafuu hin dandeenye I don't know abbaan qabu ta'eef haa ta'u abbaan qabu sababan ta'eef ta'e hin beeku wallaahi manguddoo yeroo rakkatu yeroo argu wallaahi summa wallaahi onneen kun danda'u na caba baay'ee jechuudha viidiyoo chaalaanii fixuun dadhabee jedhe jechuudha baay'ee na gube gannaa kanaafi hanga dandeenyu jechuudha dhugaa irratti haa sochoonu dhugaa irratti haa bobbaanu kutaa kam ganda kam naannoo kamiyyuu haa ta'u arsii haa ta'u baalee haa ta'u walloo haa ta'u wallagga haa ta'u cubbuun ummata irratti yommuu dalagamu siyaasaa waliin makinaa qaama kamirraayyuu nu faayidaa barbaanneef miti qabu agoonu qaama kamirraayyuu jechuudha sumunii dolchee tokko namarraa argachuu jenneeti miti isii kiisii keessaa qabnuun bitannee nyaannee jiraataa jirra qaamni tokko nu gammachuu hin danda'u qaama tokkoofis faayidaa argachuu jenneen kijib nu fakkeessinu dhugaa rabbii yoo taateen alatti jechuudha isinii galee dhugaa irratti immoo ilaali kin tirgoota nu balleessutu malee addunyaarra of duuban deebinu dhugaan dhugaadhuma qaamni kamuu nu ergatu qaamni kamuu nu ajaju qaamni kamuu kana godhi nuuni jedhee nu gochisiisuu hin danda'u isinii galee garuu dhugaa ummataa yommuu cabu argaa afaan walitti qabachuu hin danda'u laakkii kun hin ta'u isin irras dhibbaan qabnu akkana ummatti isinii galee hojiin keessa dogoggorota dhiisa gaafa gaarii hojjetan jabaadha harka isinii dhugu kun uumama keenya akkasitti beekadha kanaaf ammas taanaan obboleewwan keenya namoota hidhaman jechuu abbaa keenya akkas xiqqeeffaman dabalatee obboleessi keenya abdeetamam manadhaa keessa jiru nu baasa badii isaan hin balleessine warri yakkitanii jettan hooggantoonni aanaa fi godinaa isinii galee ummata irratti safuu Oromoo cabsanii kabaja naannoo sanaa xiqqeessanii qaamolee yakka gurguddaa akkasii raawwatan kana seeratti nuuf dhiyeessa yoo dhuguma kabaja ummataa qabdu ta'e yoo dhuguma jaalala ummataa qabdu ta'e yoo dhuguma aantummaa ummataa qabdu ta'e seera jechuun hangam akka inni humna qabu isin irrattuu barra isin irrattuu ilaalla seeratti nuuf dhiyeessa warra kana gaafa sana jechuudha kan dhuguma isin haqaaf hojjettu dhugaaf hojjettu jennee dubbachuu dandeenyu sana achi garuu miskiinni miidiyaa irratti callisee boo'ee xiyyeedhaa fi wanti waan tokko jijjiiramu hin jiru jettanii kaatanii tuffattu uummata yoo ta'e jedhe ofuma miidhaa jirtu kan kanuman jedhaa dhugaa